post godhe. Tuqaan sun sheerii 250 qaba. Koomantii otoo argitanii koomantiin maal jedha sitti? Ay beekaa keenya bakka mootummaa isaa ga'eera jechuu keeti miteedha koomantiin. Ay qineensaa nu galteettedha koomantiin tokko immoo. Mootummaan kun bakka abaqqa'eeraa fi jechuu keeti. Tuqaa dootii namni 200 wayii sheer godheera. Namni 2 wayii doot sheer godhe. Mangisti. Boos. Foon haadha koo. Garmaamu tola. Jirta maali haasa'an? Maalidha dhufaniitu na cinqu asii na cinquntinaan akkas ta'e asii akkas ta'anii naaminaan jedhu. Nu si tuqa. Anaan na tuqu miti bara. Na cinqu malee asliif afaan asliif bilbilimee maalu firii. Anaan asii naasaqaayya na cinqan. Maal ta'e asiliin? Raachuu asliin faayidhamaniiru. Raachuu asliin faa obbolonni kee wal fixannaan jedhu asii dhufanii. Obbolonni kee wal fixanii. Obbolonni koo maal gochuu wal fixu maaliif wal fixu hin jedhaani. Fakkaataa jirti isheenoo. Asliin natti fakkaataa jirti. Firii ammayyuu asliin silkiin kaasu. Kaasu. Silkii qabdaatis. Waan lakki gabaachuu kaasuu siin jedhee Koo akkamitti. Sammaa nagaa fatta'u. Firii maakiif bilbilimee firii qalqitaa bilbilaa fi jirtan. Wayye doktor akkami? Ara doktar miti aanadha firii ko. No bilbila haasaa jira. Mukoy asli kaasaa jira qad. Laawudii irra nuuf godhi piliis sagalee dhageenya. Koy asili miti doktor Abdus. Maal jetta Abdus? Oo nama kaayiroo kana namoota baratantu baay'ata. Doktorii malee hin jiru. Doktara maaliitti taaskii dhaban nutti qalladhu. Nutti qalladhu. Doktor Raachuu maal Maal gara gastii keessatti waan ittaane. Meemeen dhageenyu firii maa jedha. Firiin jinjanaatti jira. Bakka dhiisa warri koomentii barreessitanillee warri asirratti dubbattanillee dhiisaa isaan uffatan yookiin hin dhiphatina. Nagaa buusaa bakka. Arabsmaam. Bakka hin baay'isina okay? Doktariin kaayirootti rakkasee. Okay. Isaan mana fidaniirani. Akka deemanii achumatti jechuudha dhugaa. Abdi maalitu ka jettu gade. Akkasuma asirra miidiyaa rabbaanii odeessuun. Bakka torbee kanaa kan maal. Achi deemee doktoriitti fudhannaa nuti kaayiroo. Akkas. Isti abduseedhaan galee dhiimi. Kottu gadi siin jedha raachuun. Ay Oromoon ajandaan dhabdu miti bakka. Ajandaan dhabamnan. Mara raachuu kottu. Raachuu koo. Wayii. Dhufaa jira. Galchiin raachuun. Warra kaayiroo keessaa nama tokko nu galchimee sagalee hafuura dhageenya. Raachuu nagana jalaan qabdu. Wayyee jaallu ko maayidir lubbuu ko qashtii ko giftii warraa. Maayidir naani jedhini siin jennaan akka meeqa sitti maa? Maal isin jedhu jaallu ko? Ni beekta. Mee maqaa koo sanii naam gad. Ni jedha. Waan tokko dubbadhee abaabanii carraa nama biraatti carraa kennu muraachuu. Eshi. Indee carraa maalidha marii gootan bar. Carraa maalidha marii. Doktoreetii kee amma sirraa fudhadhu. Maa bilbilana jalaan kaa'amu. Bilbilli boorsaa qaba.
Waama gadi fudhattee qabe. Dhiisi homma dhaga'uun barbaachisa. fudhattee am. Okay. Maali kana maaltu deemaa? Maaltu jira kana? Okay. Ay Oromoo ummata fikrii ummata qashtii Maal namoonni waliin maal jechaa? Amma uummanni kun odoo asiin bahin maal jettaa amma ofirra gadi Firii dhiisa. saayilantii godhi sagalee kee firii. Gargaarsa boonu asumatti gargaarsa uummata Oromoo yoo isheen uffata kanaaf irraa gadaatti dhaaba. ay no ummata Ani giriizi abdii isaanii wanta ajaa'ibu tokkotu jira beektaa. Dubbii kana ta'ee nutu jara wal arrabsituu biti abbaa jedhisanii biti. Uummata kana uummata mee wanni gootanii mee haadha fi abbaa keessanii fi jireenya keessan jijjiira dura. Yoo koomantii namni barreessu koppii gootanii namatti ergitan yoo namni sagalee wayii dubbatu viidiyoo waraabdanii namatti ergitan sila isin maali nama akkamiiti isin bineensa moo nama? No, luka lama qabni garuu Yeroo haadala ida'an rabbii keessanii jedha rabbi ofirratti sodaadha. Ammoo abdii salaal sagaleen isaa waraabanillee bakka yaa'anii namni aarii tokko waan badaa dubbataa miti bakka sanirra rabbillee geessa beekta waasa waraabanii qaata. Obboleeyyantii jireenya keessan jijjiira waan biyyaa baataniif galmaan gayadhaati namaaf nama walitti diruu itti deebitanii. Amma Kadubbii baanii olii gadi oofu alhamdulillah. kadubbii olii gadi oofu mataa keessanii ka eegas illee yoo namni wal lole asirratti ajandaa godhatu mataa keessanii sira maali? ati kan duraanii bocha ammaa waraabamaa jirta. ay ummata kana Yeroo tokko tokko akkuma kana ta'uu nama jibbisiisa wallaan jiru. It's okay. Amma jiranitti waan fena laaqanii dhiibu keessanii dhiisa. Bakka gadhiisa uummanni kun akka ofii haa ta'u. Amma tapha deebi'a bakka nagaan bu'ee jira galata waaqaa. Waa'ee uummata Baatee jirti jarris nagaa qabani dhiisa. Ani jaartii sheekamaa jira tokkotti na gurgure. naasa qaayyaa badhaas na qaban raachuu obboloonni kee wal fixan naannoo maalidha waanuma wal ajjeesa wayii fakkeessanii kazaan immoo mboomo maal ofii bo'uu miti ofii kolfa imoojii ishee boossumoo poosti godhu. Oo araaraman jedhan kino manumatti akka bubbeetti. Raachuu obboloonni kee wal fixan maalidha achi imoojii ishee boossu ofii kolfa Abdusee achi bari hiriyoota isaanii faana kolfaa poosti godhu baraas achi. ajandaa kana cufaa jedhaa jiru. Motorri Abdusee dhaame ajandaa cufaa. maa bantan dura eenyu motorra achi banamee achumatti dhaame. raachuu calii storii oromoon girigirrii baay'ee saara oromoo girigirrii dhiisii maaloo piliis Raachuu asuu girgirri dhiisifee bakka dhokko dhiisika. Ati girigirrii dhiisaa jennaan girigirrii baay'isanii bar. Indoom itti gaale waan dhiisaa ittiin godha uummanni kun. anootoon dhiisu oromoo girigirriitti fufi jechuun qaba ture. Yaa indoo Aramume ani girigirrii raachuu baabbii kana cufneerra raachuu baabbii kana cufneerra ishi baga cuftan isinumti baga cuftan uummanni as dhufee hidhi obboloonni kee wal fixan jedhe na cinqan. Raachuu yee Wabeet wayye በኢየሱስ akkamitti fikirii Abduseen dhufee natti fakkaate. kostimeerre bakka ajandaa nagaan bu'ee jira dhiisa. እንደገና qosoqosuun hin barbaachisu Hin barbaachisu. mistirri dhaga'uun qabu bakka araaramaniiru manatti galaniiru dhumeera bakka Yaani akka Kiwe, dhageette akka. abiddi qabatee isaanumaan dhaame jedhanii amma nageenyi bu'eera
Kanaafis immoo Uummatuma keenyatu ibidda qabsiisa. Isaanumatu dhaamsa. በኢየሱስ ክርስቶስ akkamta jechuun uummata kana dhugaa dubbachuuf uummata keenya kana wajjin dhaabbachuu qabna. Osoo nu jennu Oromoon keenya miidhamuu hin qabu. Namni maala saamee maaluma jedha jechuudha. Mucaa raachuu mucaa maayikii footoo maayikii qabdu biloogu Doktoriin dhufan. Jara keenya. Assalamu alaikum. Racho. No, Yaada waliin lolu. deebisime abduu seekiyaa. Haadhollee baddee turre maal girigiri. Oromoon kun baay'ee kan na dhibu maal seete abdii isaa qola. Oromoon asirratti jiru kun jechuudha. Yeroo nama dannaqus tokkoffaadha bakka. Inti naayyee nugusee mangistii goobazii qoo minaamin ol jedhu yeroo wala dannaqus. Yeroo dhukkee walirraa kaasus innaa taati isheen Oromoo nama yeroo hundumaa tokkoffaa ta'anii mul'achuu barbaadu bara. wala dannaquunis tokkoffaa dhukkee walirraa kaasuunis tokkoffaa. Footoo wal gadi galabbatuunis tokkoffaa. Foonaan akkas jedhu bara. Yeroo wala dannaqan argitee beektaa? Goobazii koo minaamin yeroo wal jedha. Goobazii koo andanyaa koo minaamin yeroo wal jedha. Qalaalii namatti hin tolan bara. Waanuma deebi'anii wal lolan iyyuu fakkaatan yeroo wala dannaqan. Hai ijoollee keenya. Uffatuma Chaayinaa ta'e waan yaadni Oromoo keenya. Sidin nama. Hai nama keenya ma. Bisa please at least jechuma positive barreessa hoosin itti illee tolte. Bisa. Mana kootti anatti bar namni negeetiivii barreessu Oromoo. رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن